mucayyoon jara keenya mucayyoodhaan wajjin isi wal barsiisuudhaaf mucayyoon obboleettii hilwaa ta duute sani rabbi rahmata haa godhuu fi isiidha jechuudha. Kanaaf isiidhaatiitu gama kanaan yaada kannachuudhatti jira. Kanaafuu isinis barruudhaan illee taatu rabbi rahmata haa godhuuf jecha obboleettii isiillee rabbi si haa jajjabeessu ja'aadhaan akkasitti gama yaadaatitti itti fufnaan isiniin ja'a. Kanaaf mee hayat mee amma dhiyeenya kana social media kanarratti guyyaa lamaa fi kana sagalee abbaa keetiitti illee dhadhagayaa jira. Sagaleen abbaa keetiitis akkuma jirutti tahee haalli maantana isin keessa jirtanii fi maal fakkaata? Silaa'u gaa duuti silaa'u namurraa naftu. Namurraa naftu wallahi waan akka jeesii himuun qabu. Haalli abbaa kiyyaa kunis akkana jaajee hin yaadne. Akka inni haasa'u jiru kanaan nuti amata 22 takkaa nuquban qabaanne. Adeera kiyya haa jiraatu biratti illee nu facaasee deebi'ee. Kun ragaa godhanii danda'ama ragaa godhatu. Adeera keenya haadira dawaa jiraatutti nu facaasee deebi'ee inni quban nu qabu jechuudha amata 22 ilaa umrii tana geenyu. Jaartii adeera kiyyaatu dheengadda footoo nan gadhiise takka yoo agartellee footoo isaa arke inni hilwatti hin beeku hilwattis hin beeku anaas fuula kiyyaas hin beeku ilaa umrii teenyaa takkaa nu barbaannee guyyee meeqaan ta'u nuti barbaannee hilwaan nambara kiyyallee nama hundaaf kannite akka inni nu barbaadu goote nu barbaanne jechuudha. Anaatu haadha gayuu abbaadhaa haqa qabaa jee abbaa kiyya bakka jirtu mul'addu muciyyoon hilwaa jaamtu tun aamunee teenya ilmooteeti bakka jirtu sabbarjee gadhiise ta'e. Tani galgala naaf dawwalee jechuudha. Naaf dawwalee ati eenyu naan jee an hayaatii isaa adamii atoo eenyuun jeen anis isee adamii naan jee. Arragaagatuuf ati eenyu haadha mana keetii eenyu turteen jeen haatiqaa Ibraahimii naan jee ummaatii naan jee beete akkasittiin abbaa kiyya ta'uu amane. Ammaan tana asirratti dhiifama hayaat dubbiite wanni dhaan godha. Mi asirratti siifi maaliif jennaan ani duraannatti himtee jirta silaa ummataaf garteemi waan isaanis hin beekneef isaan kana akka gaariitti adda baasuufiif siifi hilwaan obboleettiin teeta duute rabbi rahmata haa godhuu fi isin lameen obboleeyyan haadhaa fi abbaati moo akkami moo obboleeyyan haadhaati moo abbaadhaati? Obboleeyyan haadha takkaa abbaa takkaa nu lamaan bichaadha haadha takkaa fi abbaan takkaa. Isin lameen qoftiin? Lamaan bichaadha warri wajji guddate akka lakkuutti wajji guddane takka addaan hin baane guyyaa takkaaf. Hayyee isin obboleeyyan nam meeqa silaamma walumaa galatti? Ana gama obboleeyyan haadhatiyyaa bichaadhaan beeka obboleeyyan haatitiyya ilmaan 4 qabdi warri nurra gurguddaa ilmaan 2 jira. Anaa fi hilwaa wajji ilmaan 4. Abbuma keetirraa jechuun hundinuu. Abbuma keetirraa? Abbuma kiyyarraa hin deengadda miidiyuumarraa hin dhagee ilmaan hanqa inni qabu sagalee isaatis deengadduma dhaga'uu kiyya. Sagalee isaa tana ammaan tana amata meeqa booda haati wanni taate ma dhageessi? Amata 22 booda ha sagalee tana dhageenye eega ummaatiyaaf isaa inni adda bee eegaa sin facaasee deeme ilaa ammaan tana amata 22. Amata 22 jechuudha. Ha dhageesse sagaluma abbaa keetiitu. Hayyee taate. Mee asirratti gaa yaanni tokko ni jira wanni abbaan kee asirratti waa'ee obboleettii teetii irratti waan tokko waan inni haasawee jira asirratti. Xiqqishoo anis dubbiin na dhibdeetumaan caljee maaliif jennaan gaa uummanni keenya kuni waan amma rakkoo deemtu jiruu fi kana wajji wal qabatee gartee yoo xiqqishoo yaada tokkoo fi kana yoo niin kan nadheette wal faalleessuuf haadhaa jira isaaniini. Kanaafuu gaa akka waan hin anis isinii kana wajjiin wal quban qabneef haadha fudhachuutu mala. Rakkoo hedduudhaa jira gaa amma isaanis obboleettii teeta duute tana gaa silaa isini bilbilanii rabbi rahmata haa godhuu fi gaa isinillee jajjabeessu. Rabbi isin hasab barsiisu jechuudha qabani gaa tanaa isin jenne gaa waan isaan hin jeeniif gaa rabbuma irratti dhiisna gaa anumaatiitu gaa bilbilee isin hin jee gaa mee ati kanarratti maal jettame?
وأنت كاسانين بريتي تيا أكن وان رحمة الله سيفاقرون عن جنة حتى أبانك يلين أمري تيا ما ديدمي لما خيستي ناركتي أتلين حفتي جرتا علمو تيا بقرب رحمة سيفاقرو أتمون على جبات بلين عن جنة ويا درواي خنا دقين ميديا عن رفيتم تريجا نما جزين قو ميديا رتي ساول بيدو بتنقي قما علمو تيا سانين الراد جيسي مالي دا هبوان تيا ورنو لفئه هون تيتا إني أما كان جاونتو نسادا إبراهيمي أكن رانتو كان جاونتو isiidhaan nulleffee umrii tanaan nugee baadiyyaa illimitti fuudhee asitti nu darbee muummicha baadiyyaa jaamtu daritti haboon tiyyatonya tu nu guurtee nu fiddee nu qaraasistee umrii tanaan nu geesse isiidhaan laffaatee umrii tanaan nugee isaan akkanarraa harkaan hin xumne ilmaan oromoo waliin baasaanaaf galchaa je inni achi jira inni eessa jira isaaf galchammee eessa jira inni jiru biyya dhuga nama nu barbaade asirratti tabiraatiin ammaaslee masittiin deebi'a eega achirraa sagalee isaa tana eega qilleensarra faffacaate isinii kana bilbilee nagee isin gaafatee haala isin keessa jirtanii fi kana inni bilbille ana dawwaleef baaba waan akkanaa kana godhu jirtu kana dhiisi obboleentiin tanyituun harka kaafiraa jirti nurraa fuudhanii gubanii haa awwaalanii haboon tiyya deemtee achi dheedhi anaa himee fakkaa haboon tiyya dheedhi achitti awwaaluu deemtu haboon teetuun eessa jirti awwaaltu isaan kana wajji haboon teetuun emmee isin eessa jirti Ameerikaa jirti ammaan Jarman seentee jirti itti dhaqu jirti ammaan hayyee yeroo ammaan tanatti Jarman jirti itti dhaqu jirti habooti yetuun haanu awwaaltu abbaa isaanii wajji dhaabbadhu isaanii wajji naagalotoo maajjiin ilmaan oromoo illee kachitti itti laffa'ee waa'ee kana jala deemu jiru jira waa'ee kana jala deemu jiru koomitii akka abdoo fa'aa jala deemanii waa'ee obboleessitti yaa dhugaadhaan baasu jiran naagalotoo maajjiin jennaan na didee miidiyaa waan biraatiin kunoo maallaqaan jechuudhaan waan biraa taa'ee haasa'u jira kanaan hedduu takka irraa jiran abbaa kiyya akkana barajeetti illee hin yaanne waan kana lama keessa sagalee isaa dhaga'ee waan kana mee atiis akka ilmoo isaatitti abbaan kee kun yaada kana maaliif fideetta moo ummata achi jiru saniitiitu yaada kana jijjiirsise moo isumaatiitu waan akkanaa kana qaba aan akka inni na fakkaatutti ummata achi jiru yaada kana jijjiirsee na fakkaatti Guma harkattaa maal harkattaa jaanii akka yaadachiisan na fakkaatti abbaa kiyya yoo gumaa isii barbaadde warri isii ajjeese kun jaaja jiranii dhaqii irraa kafaladhu illee je'een dhaqii irraa kafaladhu asirratti dhiigni nu gubee nu affeelee jira dhaqii jaaja jiranii dhaqii irraa kafaladhu jee warri isaanii hayyee asirratti isinii fi taajuun hangam takka walitti dhihaatame kana ummataaf ibsime أنا في تاجون والله خجبوا عن اللين برون قبري تنا بكا وبليتين في جدك دكا يا هان بكا وان جنسي من قبو وبليسخي يا خدوغات توري بكا هدو بكا وبليسخي يا جسو كان جا دوتلي هدو تكنا من نجا توري لكا إسين جزيه هنده بكا ركنا إسين يتون فيرما في خنا جمع فيرما تيفي هنكون أكم إسين جدوني جرا إلمان أديرني إلما هبودا واني كنا هن أكم مي خنا الدباس Abbaan isaa ummati yaafte isuma tiruu tahaaf abbaan isaa abbaan isaa ummati yaafe isuma tiruu tahaaf hayyee taajuun akkasitti obboleetiiti irratti kun obboleetiiti akkana galaafatee jechuudha yeroo gabaabaa keessatti hedduu takka hinaafaadhaan kun yeroo gabaabaa keessatti obboleetiiti addunyaarraa galaafate hayyee asirratti mee waan takka asirratti haasawni hilwaan haasoytu haasawa lubbuudhaati garteemi haasawa akkanumatti namni tokkoo fi lama taa'ee waliin haasawuu miti beete haasawni namaa kun ni beeksisa haasawa lubbuudha haasawa garteemi namni lubbuu isaa kana bikkaan dhabee namatti himachuudhaaf waan adda addaati irratti wanni godhaa ture ammoo akka ummanni keenya sooshaal miidiyaa kanarraa garteemi haasawuu ni miti dubbiini isaan minaalbaatiin galle ta'a ati abaluu wajji kana taatee jaartii namaa maarre waan ja'amaatii jira kanarra laalu ummata keenya kana sigalee waan hedduu gabrummaadha waa hedduu tora jira waan ta'eef irra laalu mee ati asirratti qabanii ajjeesanii obboleetiiti kun dhiigasillee haa dhuganii haa gammadanii ajjeesan takkittiiti jira mee ati asirratti obboleetiin teetuun hilwaan wanni isiin siin jette ni jira yaada waan silaa isiin rage wanni isiin silaa seen haasoyte ni jira
jira waa hedduu jira wallola isaanii irraa hin quba qaba wallolanii turan hudheetti jira duraan waa hunda waan isi godhu naaf hin himne ture lakkaa isii rakkina guddaa keessa mana keessatti illee cafaquu ture jaan sirba itti banee ummata ollaa fi qaada gaafatee sirba itti banee cafaquu ture jaan isiin kana hunda naan himne gaafa hudheerraa naaf himuu eegalte wanni amma sirba kana viidiyoodhaan dawwaltee silkii namaa kana dawwaltee bar kaambiin jiraan aan jette gizee morma isii ilaaluu viidiyoon agarsiistee maaltu kana si godhe naan bar taajuutu halkan bakka rafutti na hudhee akkana na godhe za'aa takka guutuu gaggabeetiin za'aa takka booda beefadhee hangaan hafuura ol deemu kanatti ol deemu kun naaf ol hin deemne takkatti wallahi akkas naan jette wanni inni boo'ee isarratti illee hayyee asirratti isarrallee arrabsee hayyee gaappiidhaan si kan asirratti wanni maantana inni muuziqaa baneef akka ummanni ollaatii fi kun ummanni kun waliin taphachuu jiranii bashannana jiranii haa ja'aniif egaa sagalee si dho'isuudhaaf. Yeroo hedduu cafaqaan ture lakkaa isiin naaf hin himne yeroo hedduu cafaqaan ture gaafa hudhaa sanirraa naaf himte rakkina isii akka inni isii godhu mana keessatti. Hayyee. Sirba bannee ollaa fi qaada gaafateeti jette mana keessan na cafaqu. Okay waan kana duuba. Isinis ni rabbashamte. Hayyee. Ni jira majee usee deemi amalakkatiin jeen deemi mangistitti galmeesi jennaan mucaa isaa kana mangistiin harkaa fuuti naan jette wallahi guyya meeqaan deemisee jiin isiidhaan deemi galmeesi jeen illee ni jirti wallahi na diddee bakka dhiisi naan jette mangistiin mucaa isaa harkaa fuuti mucaa kana amantii biraallee godhaa godhanii mucaa kana hin qisaasu anis ilmoodhaan qabaa naan jette wallahi na diddee ilmoon sii kun harraan tana isiin harraata dhugaati bakka dhugaa jirti mucaan isii harra na bira jira. Anis ilmoon qabattee na didde silaa irra guyyaa san galmeessitee wanti kun irra hin ga'u ture silaa numa jennaa maal goona. Dubbii tana duuba namootan duuba ni jiranii namootan isa kana isiidhatti ergan ka isaan kana waliin wanni godhuudha waan takka goggodhan maaliif jennaan akkuma obboleessi taajuu dubbatu san immoo akkamime. Namoota hedduu jira hatta Hamzaan hanqa voice illee naaf ergitee jirti Hamzaan Sheejjaabir hanqa hadris akkatti torbaan lama keessatti maallaqa isaa kafaliif yookiin akka jaartii namaa takkatti mana deebi'i galii yookiin viidiyoo kee taariikha kee jalaa kaasee hanqa gubbaatti caalama irra gadhiisa jee miseejii san amma yeroo ammaan tana keessatti siif erguu hin danda'a miseejii inni akkana jeesan wanni ati gootu meesaje san yookaan naafis as ergi yookaan post godhi. Siifin goda garuu an maali rabbiin maali fi waan kana jala deema jeeti malee guyyaani dhengedda dhaabbatee an siree sana na hagalchu naa min jeesanis deebisaa kan nufi dadhabeeti miti voice inni haasawee jira sanillee ergu fi dadhabeeti miti garuu an jazaa'un bimaa kana ya'maluun rabbirraa harkatan jeetin dhiise haqa obboleetiitti yaa ni baasa wallahi lazim arraas baruus ta'ee ni baasa haqa obboleetiitti yaa arrabbittiin dhiise Hamzaanis na dhagoo yoo jiraate irni harkate inninis namu bakka dhugaa ni seenaa. Namu bakka dhugaan ni seente addunyaa sarara haafu hin jiru. Ammoo garuu inni ati social media irratti hogga ijoolleen takka hogga gaggaafatan ani waan kana keessa hin jiru jechaa ture sagalee isaanumaan daddagee anis wanni kun hangam takka dhuga. Maaliif hin jiraanne jiraateetii miseejii hundi harkaa hin qabasin jechuun hin jiru keessa jira. Haddatu ture ni galtamu. An akka ummata nama khaniin sayin an follow hedduun qaba an Hamzaa Sheejjaabir na beeta waan hin fiduu danda'u aalama irratti intartakkan wanta si godha godhi jetteen dhiira taatu mee gadhiisi jetteen miseejii irratti ni jira mee gadhiisi dhiira taatu waan takkan fiddu ati maaltu sina qelteen mana maaliif jetteen jaasaa jaartii jidduu maal goote jetteen. Amma isa kana taajuutiitu ergegaa isa. Taajuutu ergee taajuutu akka isin galuu fi dimnaaniin kanaan haddadee akka galtu godhe jechuudha. Kana dadhabanii paasapoora illee fuudhee ergee jechuudha taajuun sababni isin amma kaan birraatti galte kana fakkaatu paasapoora fuudhee mangisti kanneen aan jette guyyaa kamisaa kan dubbanne. Mangistitti paasapoora ergee jettee booche humaa rakkoon taatu waan takka waan rabbiin jiru malee hin taatu hin jeen. Xabaqaa fideetiin dhufaa naan jee guyyaa kamisaa xabaqaa fideetiin dhufee wajji haasawinaa naan jee taajuun. Zaaboota deemtee taajuu wajji haasawanii turan. Kan birraa baanii muciyyoo anaanee jaamtu sanii wajjin gadaanis ni jira xabaqtis ni jira haasawanii xabaqaan maal siin jee yennaan guyyaa isin naaf qabanii naan jette guyyaa jimmataattis nagaa wajji haasawine galgala jimmataallee nagaatti jeeni bulle ganama gizeen ka'ee miseejii katabu akkami nagaa gizeen jeun galgalu zaazaa wal dubbisnaa beetee bargette gaggabee taajuu dawwalanii na yaamanii mana taajuutiin jira naan jette. Wallahi hedduu takkaan aragdeetii mana taajuun jirnaan jette bakka hedduu takkaan arag maal achi goote ennaan bar dawwalanii yaamanii gaggabnaan dawwalanii na yaamanii naan jette na dhukkubaa naan jette.
دولني أكملتي سيسا يامن مني أخي ما سأتخيسا كان بيخيسا من أخي ما جرا سكوريتي جرا مال دولني تاجو يامن أما خيسي خانما دولتي يامتي انت لا أتشرتي تيك توك رتي إسيوال انت أبتي أكنتي دانسي غوتو تكانسيا انت لساني أكسيمي وجين جران كان بي تكخيسا وجين جران إساني زاي ديم يافر إسي براهيم باتو وجين قبهاني وجول ديبيان وجين ناتن وجي تاني وجي لغن إسي سجلا هفتيج إسي خانيتي أنا نو إلى أمان تنانا بيتي أما دراسة دبستي جرتي مالف أنا نو صبري مالف نانجين يودو قماني سي وانتا كخيسا كيزي تكالي خيسان كباتين توري إسي سو لمي بيا خميتي أنا بيني والله أفان روموتي سني هاسويتي أفان لي خنا هاسويتي بيني أهاني هاسويتي أفان رومودا رومو تينيا نانو رومو تينيا أفان هاسويتي يا تاتي غاريدا أمو أسرتي غا سينما كاس جي جرا أوبليتي تيتينو وني نجي نجرا يوغا وني تاجون سنجي نجرا تاجون سين أجيسا يون أبغلو باتي سين أجيسا كنان سيغودا مالين سيغودا أتي مجاخ يني جالتا سين هدا سين سفا تين واتا كنغوتي سين سفا منا من جتين مجاخ يا ني جالتا وان جالتا بجتا وان تكنرم في الدو جين توتوني تورين دوبا غامان تناسرتي دامسي اتين دوما خايني اسنيف خايني جرا تاجون أنا مساجي نافخة بي لكن أنوانا كنا وين سي مساجي نافخة بي تورك زاي توبياتي زا خدني تنايتشو زاي توبياتي ويا الحدا جمدا نانجي جمدي نانجي مالي فكر نانجا جيتين ديغا بوچو تيسن نانجي ديغا بوچو تيسن مالي فكر يتا جيتين أن خنين سي خو إسين قلتي في جرتيمي أكنو تقلو فينفينو أكان نيسين قلتو فينفينو تناف أكان نانجي جيتو مان بقى كيرين غوني ديسي سلكي سيرد ولا سيس مالتاتي سيس مالف ندبني أرانتنا مالتاتي هو يوني مالف مناخ مان دكين نجين وانتك كان عندي بسني يتشو يا الحدا وانتك جنا مرة إله هنقا قلقلا تخنين تبريسو تري تدولو تري وانتك كان عارفين بريسو يتشو إساسا يقص بودر الدولة هنقاسو مسيجي إرقا في نجيبسو وانتك كبكا عن قلقل مزاشاني خانا ندولينا في مخانين دقي أكن رازاشان يتشو خانين دقي أجيسيتي غام مديغا بو يوراتي سا سنجي ديغا بو يوراتي سنانجي أما إني برو تنا سمك أوفا في مو أبليتي تيتين اللي جاي جرا أنا ما فرقي أبليتي ينرجعني أنا ما فرقي أنا أبليتين تيجي بقى كأنا ما أبليين براين كم نتنو لمان أبليساس ولفتاني هذا في أباس ولفتاني وجول جود فننا في سين لكن خيني ولينجاني ولينمري كنا ولينجاني لكن سين أنغاتي لكن خينين قادان والدبين إساني خن هنقم تكسف فكذا جرو والدبين أبليتي تيتي دي في wanni dha kuni hangam takka katajuudha maalirraa kan madde si fakkaata والدبين دي لخنا خاسي ولينجيس إنساني هنا فما بقى تاجو وانا كنا كأير إنسان نواهم بينه تاجو أكمل وانا كنا دلقا جيس موتي خيسا نتكايا ديهم بيخو أكني سجالة تسانين إنا جالة وان جيسي من قبو هنا فابقى هدو تكا جالة أما غافيسين ديم سايسي شانيا ودافين الدسابة براتوري والله عن مدي بقى رفتهين ديمين عن كيسين ديمتون عنجا دوان عن كان رفين حالكا وطو فيديو دولا إسين رفتي تعال لا بولا بقى هنكستا كينا فيتشو حالكا وطو سكسل كيسي تنا سكن تكيو دامتي بقى ني مراتا نرد دولا إيسا قتيلوان برنجرتون عنجا ماليا ريتي جاكور بمجاهون أكنتها مالي فكنتها مالي نافانا كنا مالي تكتكينا كنا خنانجي والله وصوي سين ديمين برنا عنجتي واني مسافرن جرّي فكنتها جزين أركتي بر نيد إنسان عنجتي كونو خاجي سيبرا سديتي خدي سلطاني جو هنا فانا جمع ميلت تفوتي أمان تيسي جرت حركة خيساق دي جزاء إساني ربي نخفلا فتولتي بريتي والله لازم
warri isallee hanga kanaan isa gahee obboleetiitiin irraa galaafate isaan hunda kijiba jidduutti uumanii waan hin jirre kaanii fi kaanii wajjin harka jaanii jireenya isii xureessan hundi wallahi guyyaa takka dawwaltii osoo isiin hinduun jira jechuu torbaanuma kana keessa way khobaan dhagaamte isaanii hundi bulook na godhanii naan jette khobaan dhagaamee te boche inta khobaa ma bis dhagaama namni rabbi qabu khobaatti dhagaama injeen wallahi lazim loleeni armi wana kanaaji inni nis gidee sammuun saif beeti bakka ifni dhiisa waan sin jeew kana bakka dhiisa rabbumatti rabbumcha qabadhuun jeen wallahi ummanti oni jirti ummanti baabili taajaa taa'u jirti achi qotteesiin fetan dawwaleeti wal beesisan khabira eenyu jira amma sibira obboleetiteeti anuma jira obboleeyyan kiyya haani summaatiyya bira jiranii taan yaman jirti obboleetiin tiyya taada abbaa haanii alumaa jiran sinjeemi warra abbaa biraa jechuu abbaa kiyyaa sun ta'e taan yaman jirtii guddoon hangafni amma ummaatiyya bira jirti Somaliland jiraatti turte ummaatiyya bira taaziyaa taa'u jirti isinis amma warri na bira jiru adeera kiyyaa abbaa kiyyaa fi ilmaan eessumanii jechuu abbaan kiyya bira nuuf darbee kute ila ammaan tanaa ittiin lafa'ee guddisee qofoon gurguradhee isaan guddisee je'ee kijiba namni akkamitti ilmoo isaa dhabee kijiba hin taane akkami kijiba boruu addunyaa tanarraa galaa hin beeku inni yoom takkaa sagalee teenya nu dhagee beekaa nu barbaadee beekaa amma takkaa fi baatii jaajee kaliin isaan quban qabaatiin nuti gaa'isa takkaa agarreen beeynu bakka inni jirus takkaan agarre kun uumaan tana isaa ol bee agarre ilmoo isaa awwaallachuu qabamu ilmaan kiyya na awwaalaa bakka isin jirtutti na awwaalaa jechuu qabamu akkamiin namni gumaa gaafata garuu ati yeroo laaltu haalli abbaan kee keessa jiru kuni akkam fakkaata garuu haalli jireenya isaa waan takka waan irraa quban qabne jecha haala kana keessa jiraata jeetillee wasanuu murteessuu hin danda'u haala kana keessa jiraata jee murteessuu hin danda'u yoo min albaat waan tokko jira asirratti hayat ilmaan dhugumaan yoo taate ni barbaada ture ilmaan isaa asirratti waan tokko yaadaan kan adda asirratti yoo akhi akka tasaagaa namni biyya namaa jiru kuni rakkoo adda addaatiitu isa qunnama yookaan qarshii harkaraa dhabuu faadhaatitu jira rakkoon adda addaatu ni jirti maaliif haala biyya san keessa jiru wajjin garteemi waa dhabuu faadhaa jira beete kanarraa kan ka'e laata waan akkanaa kana wayi jijjiire wayi wanni godha laata yoon qarshii faa harkadhe jechuudhaan garteemi yookaan ummanni isa bira jiru sun yoo maallaqanii harkatte yoo waan akkanaa kana jetteen faa ja'anii wayi karaa deddeebisanii akkas ta'uun malee yoo dhugumaan akkasitti inni rakkatee ilaa ammaan tanaa kanurraa fagaate taate guyyaa naa dawwale sananillee dawwalee fi yaa abbaa kiyyaa kana kaniin jeen ilmootiyaatis naa sabbarinaan jenne an tana arkatee baranis amma na arkatee bar taan duuteemi anis bara amma na arkate wanni guddoon ilmootiyaatis inumaatu wanni guddaan innummaan lubbuudhaan ma jiraachuudha wanni guddaan sii galee wanni guddaan inni lubbuudhaan jiraachuudha isuma sanuu sagalee isaa san madhaga'uun keessanuu waan guddaadha maaliif ilmi namaa adda badee yeroo dheeraadhaaf wanni ta'uutu mala rabbinumaatu isuma sanuu mul'isee garteemi du'uma intaluma isaatu san dhageessisuun waan guddaadha beeki garteemi waan guddaa anaa barbaade sanuu anaatu Facebook warra gadhiisee barbaadee arke warra keenya hundaan hin geenye jaa warri isaanii hundi quba qaban waa inni ta'e takkaa warra isaanii barbaadee hin beeku anaa ilmoo ganaa jiraatte obboleetiin ta'e takutti rabbi jannatul firdoosaa kannuuf firiin isii irraa haftee jirti ilmoon isii akkamit jirti isinoo sabbartanii akkamina waan takkanaan hin jenne wanni gootu telefoona isaa keessaan naa ergiiti naatiitu abbaa keessan dubbisee waan takkaan wanni godha cinaa dhaabbadha siifin ergaa ammaan tanaaf siif ergaa bas akkas goona saniin abira kunna rabbiin isumaahu rabbi fayyaa itti haa ta'u sagaluma isaatu achirraa madhagamu waan guddaadha beete kanaafuu abshir jee humaatii miti haalli yerootis akkana numa godha baguma sagalee isaatillee achitti wanni taate beete baga sagalee isaallee wanni taatan dhadhageessan asirratti
sagalee takka deemu ture tabra sagalee obboleessa taajuudha wanni sunoo hangam takka wal faalleessiti moo wanni obboleessi taajuu juu sun akkami hadhugaadha hada geesseesan hedduu dhageeffadheen fixnee ammumaan tanaan reefu namaan nagarsi ture hedduu dhageeffadheen fixnee haya isaa waan hedduu dhageeffadhee hin turre obboleessi isaalleen ni beekaa sultaana waan taajuun ta'e guutuu beekaa haya sultaani yeroo dheeraadhaaf hanqa gaafa isiin ammaan tana viidiyoo kana an mataa kiyyalleen dawwaleefiin sultaan irratti obboleessi kee waan akkanaa jira viidiyoo obboleettii tiyyaa isii qullaa waraabee hamzaatti kannee hamzaadhaan haddadu ture irraa dhorkii jennaan inni mataan isaa waan inni itti baase maallaqa haa kafaltuu fi gaafa sanii harkaa dhorka jee hamzaa sheekh jaabirii jaama arrabsuu ture arrabsuu ture hedduu takka arrabsuu tureen eenyu arrabsa amma hamzaan sultaaniitu obboleettii tiyyaa arrabsuu tureen isiidhaanis kafalii anaatu gaheen obboleettii tiyyaa waan akkanaa taajuun harkaa qaba irraa dhorkii atis obboleessaa jeetin irraa dhorkii jeetti dubbadde hayyee obboleettii tiyyaa wajjinuu wal lolanii sultaanii fi inni wal lolanii sultaanummaan kunuu obboleettii arrabsuu ture maallaqa obboleessa kiyyaa ni kafaltaa gaafa kafalte booda obboleessi kiyya siihaa maal jechuu ture jechuu sultaanummaan kunuu sultaan obboleessi taajuudhaa kun jechuu sultaan inni mataan isaatiifuu harka guddaa keessaa qabu takka afaan isa ayyee eegasiifuu basumaatii miti tan sultaanis inni arrabseen illee akkana sultaan arrabsu jirettee silkii fi wanti iskiriinshuut gootee na ergitee jirti ka sultaan hilwa arrabsellee isin harka jira خلاص سنماتي متي واني خدت مجايو رب رحمتها هاقولو في دوامو قونا في مجاني سي ايسي جرامة مجان هلوادا مجاني سي انا بيرا جرا يرو دير عداف انا بيرا جرا انا خنتي خدت امانيس ilmoon kama ija ilmoo teeti ilaaltu hillaalini ija ilmoo teeti ol ilaaltu laalettee asoo addunyaarra jiru hadarana dhaammattee kutte mucaan isii ana bira jira anaa guddisu jiraaf inni maanta achi isin bira jira jechuudha mucaan ana bira jira arra September guyyaa 16 arraan tana ammatti shanan isaa arraan tana arraan tana lubbuun jiraatti lijetii naaf godhii naan jettee mucaa kiyyaa piroosesaan fixaa fi niin furadhaa piroosesaratti waa'ee kana faayila keessan ni fadha footoo kaasnee lijetii irratti ni feesisaa mucaa kiyya niin furadhaa jettee piroosallee niin eegalaaf jettee turte waan rabbiin jeemaleen taatu bas wanni gootu wanni isin gootan lidataa fi kanan godhina maaliif amantii teenyaa wajji waan wal faalleessuuf wal faalleessa akkana jettanii godhina godhuuf osoo ta'in faayila mucaa yoo baasuudhaaf piroosesa mucaa niin baasaa mucaa saniif yoo ta'e malee dhugaadha jettee keekallee mursiisnaa jettee malee amantii keenyaaf faalleeffamaadha waan akkanaa hin goone nuti mucaa kiyya nuti waan akkanaa takkaatti isin goonee hin beeknu mucaan ni baratamu akkami inni amata meeqa amata 5 irra September 16 arraan tana amata 5 isaa ni barata amata 5 arraan tana guute rabbiin haa guddisuufi abbaan dhufee ilaalamu akkami abbaan isaa abbaan isaatilleen silkiidhaan maazarii wajji wal quba qabanii warri isaanii abbaan eessa jira sila ni jira abbaan isaatis warra harramilleeti maazarii ummaatii yaa wajjinis wal quba qabanii dawwalanii nagee gaafatanii taaziyaa tanallee warri isaanii akka guutuun hin hafne akka jiranii dhufanii ummaatii sabbarsiisanii kutan aanallee akkasumas silkiidhaan sabbarsiisan akkas taatu gaariidhaawo warra gaariiti amma kan ganda jiru amma suma qofa jechuudha umaatii miti rabbi sabrii siyaa kannu haadhateetiis abbaa keetiis isin hunda rabbi isin haa sabbarsiisu silaa'uu duuti karaa keenya gaa du'a akka malee tanaatiitu gaa xiqqishoo gartee qalbii nama cabsa malee duuti karuma keenya akka feetetti illee dhuftu isin karuma keenya kanaaf mucayyoo teenya wanni isin gootan bikka jirtanitti wal jajjabeeffadha siigalee abbaa keetiis iyyaafadha siigalee rakkoon takka waan adda addaa nama dubbisuun ni mala irrallee hin laalina minaalbaat amma umriidhaanis nama guddaadhaas dadhabbii faadhaa jira waa hedduudhaa jira
Dhiifama godheetiif jira waa hunda dhiifama godheetiif hin jira waan fade haa ta'u jireenyi isa jira jechisiisuun mala bakka inni jirutti nageetti haa ta'u umrii isaa haa dheeressu an dhiifama godheetiif hin jira obboleettii tiyyaallee bakka isin jirtutti rahmata akka inni godhuuf hin biraan barbaada. Du'aa ima haa godhuuf obboleettii tiyyaallee hanqa addunyaarra jiru guyyaa takka nu gammachiisee hin beeku eega isin duute du'aa ima godhee fi du'aa'ummaan isii isa haa dhaqqabdu. Abbaan kee kun haadhateeti wajji wal dhabbii qabamoo akkamii garuu? Wal dhabdiidhaan adda bahanii na fakkaatti amata 22 wal quba hin qaban. Ayyee. Ati duraan biyya Arabaa kana turte moo akkami? Nuti nu ijoollee Yaman turre sana addalannee nu ijoollee abbaan kiyyaa fi ummaan kiyya wal lolanii halka firdimeetii waan akka wal dhaabanii na fakkaatti akka ummaan tii naamtutti wal kasasanii ilmoodha akka ilmoon isiin fudhattu. Firdimeetiin yeroo nuuf ummaa tiyyaaf kan nuuf wanta goote abbaan kiyya halkan gurraacha isa bira turre ture. Hanqa firdimeetiin isaaf ummaa tiyyaaf hossantu. Hilwaan isa achuma turte egaa? Hilwaan isa ijoolleedha anaatu inumaa irra guddoodha amata 4 hin caala isii isiin umriin isii ammaan tana amata 22 ana amata 25 amata 3 isii caalaawi ummaan tiyya halkan gurraacha fuudhee harka ifannee jechuu harka ifannee dirdawaa tana nu fide nu ijoollee jechuu nu ijoollee dirdawaa tana ilma adeera isaa tokko jira isa bira nu facaasee deebi'e ilmi adeera isaa haase hangasu haase ummataaf haase ummanni asi dhageeffachuu jira haase Ayyee asitti nu facaasee kute ilma obboleessa isaa irra dawwalee kadadar jiru muummicha Amiin Adam adeera keenya irra dawwalee ilmaan kiyya kottu fuudhii guddisi jeen achitti baadiyyaa ilmi dadaritti achi nu darban jechuu nu waan takka hin beekne haala jalaa nu fuudhanii haabawwan kiyyaa bakka jiru seenanii nu baasanii dadarsi muummicha san seenanii nu fuudhanii nu guddisanii umrii tanaan nu gahan takkaan nu barbaanne jechuu abbaan kiyya ilaa ammaan tanaa ilmaan kun eenyu bira jiranii eessa gahanii takkaan nu jeen jiru jechuu ilaa ammaan tanaa.